السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما يركبون أقول لك يا جرى جرتو بقى جرات سنين جرا إن شاء الله. فيسبوكين وانا في فيسبوك كيسن أبديت وقول لك حالة سلبان جتشودا بيجي أكفيكما فيسبوكا كانت حالة سلبان كتير تفيد مثلا بفهارا كابتي لفه إن شاء الله. فيسبوك كيسن أبديت وقول لاتي وانا هارا إني في دكانا تفيد ما نسمين جرا إن شاء الله. أكتي بيجي بنتني سنين تركيزا أما اللي وان براوان هارا أكا تيك توك تيتي أما دولة فيديو سينو جبين أكا تيك توك تيتي فيديو تيتي أمتن سون akkasumas nama namni maxxansa irratti sagalee faa gadi qabdanii waraabuun yookaan riimiksii faa gochuuni salphamatti akka itti fuuluu faa itti guddifattan jechuudha. Waan akkasiisan amma dura viidiyoo isinitti argisiisee ture amma yeroo lammaffaaf deebi'ee dhufe YouTube chaanaalii kee subscribe godhuun jajjabeessa. Osoo gara barumsatti hin darbin dura YouTube chaanaalii kiyyaa asiin Oromoo Arts and Craft jettanii barreessitanii search yoo gootan kun YouTubein kiyya isa kanaadha. Asumaan YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan haaluma kanaan subscribe godhatanii akka yeroon ani viidiyoo maxxansu viidiyoon kiyya isin bira ga'uuf asii mallattoo bilbilaa tana olirra godhattu jechuudha. Tole gara barumsatti yoon isin dabarsu jalqaba irratti peejii banachuu isin barbaachisa. Fakkeenyaaf nama feesbuukii lamaa fi peejii lama qaba. Kun akkuma argitan kana jechuudha. Inni kun feesbuukiidha. Oromoo Arts and Craft inni jedhu kun peejiidha. Peejiin inni lammaffaan immoo isa kana jechuudha. Barsiistuu afaan Oromoo kan jedhu kana. Fakkeenyaaf barsiistuu afaan Oromoo kan jedhu kana irratti gadi isin agarsiisa. Haaluma kana fakkeenyaaf nama peejii kana waa maxxansuuf yoo seene malee waa ittiin ilaaluuf jechuudha. Waan namni maxxanse ittiin ilaaluuf akka ittiin ilaalu hin qabu. Feesbuukii qofaan jechuudha. Gama feesbuukiitiin nama hordofa malee gama yuutiyuub gama peejiitiin nama hordofuu hin danda'u jechuudha. Kun amma waanuma ofii kiyyaa maxxansee jala seenee ilaalee baya jechuudha peejii kanaan. Peejii lammaffaan ammoo Oromoo Arts and Craft kan jedhu isa kanaadha jechuudha. Isa amma isinitti argisiise kana. Feesbuukiin lammaffaa kiyyammoo achumaanuu barattanii feesbuukii isa lammaffaa kanallee fooloo godhaa isiniin jedha. Feesbuukiin kiyya inni lammaffaa isa kana jechuudha. Isa dhaloota qubee jedhu kana. Dhaloota qubee isa jedhu kana fi Aliyyeen Oromoo Arsiisa jedhu kana jechuudha. Feesbuukiin lama ka'anii qabu. Peejis lama feesbuukis lama qaba jechuudha. Amma akkaawuntii kana hunda isaanitti irrattuu ijijjiiree akka itti fayyadamtan salphamatti jechuudha. Peejii irratti akka itti akkuma feesbuukaa kanatti namaafis barreessuu, koomentii gochuu, wantoota namni maxxansan kanuma kanaan hordofuu akka itti dandeettan isinitti argisiisa inshaallah. Jalqaba irratti peejii banachuu isin barbaachisa waan ta'eef as dhuftanii gama duubaa kanaan jechuudha. Kunoo bakka peejis jedhu kana bakka kana jechuudha. Bakka kana isarratti xuyxanii isarratti peejii banattu. Erga asirratti peejii jettanii xuyxanii booda ammallee bakka kire'eet jedhu kana bakka kana jechuudha. Isarratti xuyxu kire'eet bakka jedhu kanarratti haala kanaan erga xuyxan achi booda get started bakka jedhu kana get started irratti erga xuyxanii booda asitti kunoo peejii banachuuf amma qophooftan jechuudha. Fakkeenyaaf ani bakka kanatti peejii amma banuu yoo barbaade fakkeenyaaf maal jedhee haa banu Ramadaan Mubaarak jedhee osoo bane amma maqaan kun maqaa peejiitti jenne fakkeenya isinumatti argisiisu jechuudha. Achi booda next bakka jedhu kana waan barbaadan irratti galfattan amma isin personal blog jedha beauty cosmetics personal care kaameraa ol footoo restaurantii maal akka jedhu kana nama kana keessaa tokko filadheen tokkuma irratti guutaa personal blog isa jedhu kana irratti jechuudha. Fakkeenyaaf nama kana irratti guutaa ammallee kan biraa deebisee gaafata waan ta'eef next bakka jedhu kana xuyxan jechuudha. Bakka kana next websaayitii isin gaafata bakka kanatti yoo websaayitii qabaattan websaayitii keessanitti guutuu yoo websaayitii hin qabaatiin yookaan liinkii yuutuubii faa yoo qabaattan liinkii yuutuubii faa itti guutuu inni kun irratti yoo hin qabaanne immoo I don't have a website bakka jedhu kana xuyxanii next jettanii bira tartu jechuudha. Kun akkuma argitan nama peejiin kun banamee jira. Add profile picture jedha kunoo asii amma profaayilii irratti hidhuun hin danda'a. Add cover footoo bakka jedhu kanallee kavarii irratti gochuun hin danda'a. Asitti profaayilii asitti kavarii gaafataa jira jechuudha. Akkuma kanatti peejii salphaatti bantanii achi booda immoo kunoo dan jedha bakka kanatti kunoo bakka kanatti jechuudha. Dan bakka jedhu kana xuyxanii sana booda as peejii keessan banamee jechuudha. Salphumatti baname jechuudha. Haalli peejii ittiin banattan salphumatti kana fakkaata. Egaa amma wanni biraa wanni isinitti argisiisuu barbaade erga peejii banattanii feesbuuka keessanirraa gama peejiitti deemtanii akka itti peejii akkuma feesbuukaa kanatti itti fayyadamtanidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani feesbuukiin kiyya kunoo kun Aliyee Oromoo Arsii kan jedhu kana akkaawuntii kana cufee gama peejiitti deebisee jechuudha. Gama peejiitti cufeen isin argisiisa jechuudha. Itti fayyadamee peejii Oromoo Arts and Craft jedhu kana peejii isin jedhee ture. Feesbuukiin inni lammaffaan kunoo isa profaayiliin suuraan kiyya irra jiru kana garuu kun immoo peejiidha. Peejiin inni biraallee barsiistuu afaan Oromoo kan jedhu ni jira. Kanarratti banee isin agarsiisa jechuudha. Amma gara Oromoo Arts and Craft kan jedhu kana
Kun akkuma agartan gama peejiitti deebisee jira jechuudha. Amma feesbuukiin kiyya kunoo akkuma argitan uruu aartist indikirafti bakka jedhu irra jira. Amma feesbuukii irraa gama peejii deebi'ee jira jechuudha. Kunoo salphumatti amma ani akkuma yeroo feesbuukaa sanitti yoo fedhe istooriilee irratti kunoo hidhuu danda'a. Yoo fedhe meseenjarii keessaanis seenee namaaf barreessuu, namaaf bilbiluu, namaa naasa'uu danda'a. Sababa shabaqaa kiyyaatiif xiqqoo wannoo jedha. Kunoo akkuma argitan jechuudha. Amma ijoo nama kana hundaa ittiin haasa'uu ni danda'a jechuudha. Bilbiluufis ni danda'a. Akkasuma namas hordofuu ni danda'a. Fakkeenyaaf jecha qalbistuu kan gorsa siif ta'e kan yoomuu sammuu bilbilu kam. Kun peejii qilleensi nasrii bubbisee kaasheek ibsa hasanii nuural hudaa hakiim haaluma salphaan jechuudha. Akkuma viidiyoo akkuma feesbuukii sanitti koomentis kennuu danda'a. Feesbuukii namaas hordofuu danda'a jechuudha. Amma ani peejii keessan jira malee feesbuukii keessaa miti akkasitti hubadhaati. Isinis peejii banettanii haala kanaan salphumatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf peejiin duraan haala kana fayyadamuu hin danda'u. Amma haala kana fide malee duraan waan akkanaa hin qabu. Feesbuukii keessan gara Play Store deematii appideetu godhaa peejii banadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kan biraamoo waan biraallee waan fidee dhufe amma durallee waan kana isinitti argisiisee dhufe ture. Viidiyoo isin hojjedheen ture. Hanga ammaatti garuu namni baay'ee waan kana hin argine natti fakkaata. Ila waan kana jechuudha bakka namni irra mare kana. Wanti kun akkuma TikTokiitti haala salphaan viidiyoo akka kireetu gootan isin qarqaara kunoo jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma viidiyoo kana isin kireetu godheen ture har'aan kireetu godhe. Viidiyoo kanarratti sagalee yoo barbaade sagalee viidiyoo akkasii jechuudha. Peejii kanaan homaa laayikii isin goone homaas hin maxxansine ani feesbuukii biraatiin peejii biraatiin waa hedduu laayikii godhee wanna jechuudha. Riilii tana hedduu kan maxxansaniin qaba. Gama feesbuukiitti deebisee isin argisiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma gama feesbuukiitti deebi'een jira jechuudha. Dura peejii jira gama feesbuukii deebi'ee jira. Amma deemeen jechuudha. Viidiyoo xixiqqaa akka TikTokii san isinitti argisiisa inshaAllah. Viidiyoo xixiqqaa TikTokii san akka itti waraabdanii fi irratti qaqqabdanii sagalee namaatti irratti akka waraabdanii yookaan ammallee yoo barbaadan akka riimiksii gootan isinitti argisiisa inshaAllah jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kun viidiyoo ani maxxanseedha. Viidiyoo ani maxxanseedha jechuudha. Viidiyoo xixiqqaa jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo shoortii yookaan istoorii isin hiitan saniin garaagarummaa guddaa qaba. Istoorii sa'aatii 24 qofa tura. Kun garuu akkanuma asuma ta'a jechuudha. Poostii akkuma poostiitti isin fayyada achi isin badu. Akkuma poostiitti namni keessan jala seenes laaluu danda'a arguu danda'a jechuudha. Akka istoorii miti. كان براجع هذا البيت الذي ترونه أيها الإخوة الكرام هو بيت كلثوم بن الهدم الأنصاري من الأوس من بني عمرو بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا البيت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما عند سيدنا كلثوم بن الهدم وهو سيد بني عمرو بن عوف. يقال أن هذا هو بيته، هو بيت كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. فيديو كانت كابيجت أكا تيك توكي سنتي أسبران ورابو دندا جتو ورابي ساقلي مكان الرد فيديو مكان إلى جتو هذا ما تيك توكي سني تيكو سبب شبك أنك جدت دباتي في نزورة نافو بساسين إن شاء الله. kunoo jechuudha. Amma haala kanaan kaameraan achi garagalee jira. Akka haala kanaan jechuudha. Amma viidiyoo kanarratti sagaleen kama isaatiin waraabuu danda'a jechuudha. waraabamee dhumee jira. أما فيديو ورابمي يرقدوا ميبودا حالو مكانان متن. هذا البيت الذي ترونه أيها الإخوة الكرام هو بيت كلثوم بن الهدم. بقى غراغر ما تكهين كابو حالو ما تيك توكي سنين شير غوتني متستجد أما فيديو كون دربيجرا يوكان يمو ساقلي إسات الرت ساقلي مكان الرت جتشودا ورابوني دنديسو جتشودا ساقلي ما أبو kuno use audio kan jedhamu nama jira Allah kan jedhini yaada kuno use audio bakka jedhu kana amma ani sagalee kanarratti jechuudha viidiyoo hojjechuu yoo barbaade salphamatti akkanumatti kuno waraabuu dandeessu.
sagalee video create gochuu dandeessuun isiniin jedha. YouTube channelii koo subscribe gottanii na jajjabeessuu hin irraanfatina isin jedha. Barumsa keenya kanarraa kana fakkaata. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak.